Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Jechuudha. Torban darbee boqonnaa 4 Roomaa lakkoofsa gara jalqabaa walii wajjiniin barachuu jalqabne boqonnaa 4 lakkoofsa tokko kaafneetu kanarratti waa'ee Abrahaam abbaa sanyii keenyaa maal jennaree Waaqayyo duratti maal argate kan jedhurraa kaafnee wajjin ilaalle. Sababni isaa immoo boqonnaa sadaffaa gaafa gara xumuraa irratti ilaallu warra keessumatti warra Yihuudoota ta'an amansiisuudhaaf Phaawulos waa'ee Abrahaamiin dubbachuu akka qabu isaan ijoollee Abrahaam sanyii Abrahaam jedhu waan ta'eef fayyinni akkaataan itti Abrahaam fayyee fi akkaataan itti bara kakuu keessa fayyamu karaan lama hin jiru. Kanaaf iyyuu Abrahaam innumti isin abbaa keenya jettan inni akkamitti fayye kan jedhu walii wajjiniin barannaa yaada jedhurraa ka'eetu isaaniin amansiisuudhaaf akkaataatti Abrahaam fayyee dubbachuudhaan jalqaba. Abrahaam kun egaa wanta hojjeteen yookaan hojii gaarii fuula Waaqayyootti hojjeteen qajeelummaa argate utuu hin taane amanuu duwwaadhaan qajeelummaan isaaf lakkaa'ame kan jedhu seera uumamaa boqonnaa 15 irra isa jiru sanas kaafnee waa tokko tokko wajjin ilaalleerra. Walumaa gala garuu fayyinni bara kakuu moofaattis bara kakuu haaraattis hojiidhaan ta'ee hin beeku. Fayyinni amantiidhumaan ture bara kakuu moofaas bara kakuu haaraas jennee garaagarummaan isaa garuu Yesuus Kiristoosiin gara fuulduraatti ilaalanii amanuu fi gara duubaatti ilaalanii amanuudhaa kan jedhu ilaalle jechuudha. Gara fuulduraaf gara duubaa jechuun bara biraan fa'aa Yesuus Kiristoos fooniin hin dhalanne biyya lafaa irratti hin dhufne waan ta'eef guyyaa tokko hin dhalata guyyaa tokko nu fayyisadhaniitu guyyaa Yesuus Kiristoosiin arganii akka isaan gammadaa turan Yohaannis boqonnaa 8 wangeela isaa irratti barreesseera. Isaan Yesuus ganaa fuulduratti dhufee hojii fayyina isaanii akka hojjetu amananii nun immoo waggaa 2000 dura hojiin fayyina keenya xumurameera jennee duubatti amannaa. Sabistaansiin fayyinaa karaan fayyinaa akkaataan fayyinaa garuu tokkichuma akka ture Waaqayyo kan hin jijjiiramne assaraariin isaas kan hin jijjiiramne amalli isaas kan hin jijjiiramnedha waan ta'eef karaa fayyinaa haaraa hin qabu Waaqayyo yaada jedhudha kan hojii ilaalle jechuudha. Gara xumuraatti ergaa Yaaqoobii fi ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti barreessu kana irra deddeebiidhaan hojiidhaan utuu hin ta'in seera eeguudhaan utuu hin ta'in jedhee adda baasee barreessa Yaaqoobii Phaawulosi. Yaaqoobii boqonnaa 2 irratti hojiif amantiin wal gargaaraa turanii kanaaf Abrahaam amantii duwwaadhaan miti kan inni fayyee hojii gaariinis immoo hin barbaachisaa amantiin hojii gaarii hin qabne immoo du'aadha kan jedhu akka inni jedhutu ilaalle jechuudha. Kanaaf maal jennee yaada kana walitti araarsine Phaawulos karaa ittiin fayyuun danda'amu barreesse inni immoo amantiidha. Yaaqoob immoo gosoota amantii barreesse amantii du'aa fi amantii jiraataa yookaan amantii jireenya hin laanneef amantii jireenya laatu yookaan immoo amantii seexanaa fi amantii kiristiyaanaa jedhee iddoo lamatti akka inni qoqqoodee agarra. Amantiin kiristiyaanaa amantiin dhugaan amantiin fayyina laachuu danda'u amala isaa keessatti inni jalqabaaf inni guddaan hojii gaarii of keessaa qaba. Amantiin hojii gaarii of keessaa hin qabu taanaan gosa amantii isa fayyisu miti gosa amantii isa jireenya laatu miti kan jedhudha. Yaadi guddaan ergaan Yaaqoob dubbatu kan jedhu laalleetu amantiin beekuu akka hin taane beekuu yoo ta'e kan akka seexanaa Waaqayyoon beeku hin jiru. Kanaaf amantiin beekuutu hin taane dhugaa sana gara jireenya ofiitti fudhachuudhaan dhugichi immoo jireenya namaa keessatti ija gaarii yeroo naqatu amantichi immoo jireenya namaa keessatti amala gaarii eenyummaa gaarii jireenya gaarii naqachuu yeroo danda'udha kan jedhuun ilaallee xumurre. Kanaaf egaa walumaa gala kan ittiin of jaju hin qabnu kan jedhudha. Abrahaamis utuu hojii gaariidhaan amantiin lakkaa'ameef qajeelummaan lakkaa'ameef utuu ta'ee fuula Waaqayyoo duratti yoo ta'uu baate illee kan ittiin of jaju qaba turedha. Keessumatti jechattii kana baay'ee natti tola. Fuula Waaqayyoo duratti yoo ta'uudhaa baate lakkoofsa 2 irra kan jiru boqonnaa 4 irra. Kana jechuun utuma hojii gaariin keenya jireenya nuu laatateeyyuu Waaqayyoo irratti of jajuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif jennaan Waaqayyoo ergamoota isaa irratti illee badii argataadha. Macaafa qulqulluun ergamoota akkas qulqulluu ergamoota akkasii hafuura ta'an ergamoota akkas mudaa hin qabne qulqulloota ta'an addunyaa cubbuudhaan korraaptir ta'e keessas kan hin jiraanne warra waaqarra jiraatan warra hafuuraan geggeeffaman cubbuu hojii warra nikikkii hin qabne isaan irra iyyuu badii argata macaafni qulqulluun waan jedhuufi Abrahaam utuma hojiidhaan qajeelaa ta'e iyyuu utuma of eeggatee qajeelummaa argate ta'e iyyuu Waaqayyo duratti of jajuu akka hin dandeenye lakkoofsa 2 irraa in argata in dubbata lakkoofsa 2 irraa kan jiru. Kanaaf amma gaa dheengadda waan tokko tuquu yaallee turre
lakkoofsa 3 kaasee caafanni qulqullaa'aan waa'ee isaa maal jedhe waa'ee Abrahaam jechuudha. Abrahaam Waaqayyoon amanate kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef jedha. Lakkoofsa 4 irraa jechi kun inni lakkoofsa 3 irra jiru kun seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 6 irraa fudhatame dubbifneerra. Beenyaan nama hojjeteef baafamu yookaan miindaan nama hojjete tokkoof kaffalamu gatii argachuun isaaf ta'udha. Gatii dadhabbii isaatiidha malee akka kennaa tolaatti lakkaa'amuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu Waaqayyo hojjennee akka argannuuf akka miindaatti fayyinanuuf laate utuu hin taane amannee toluma kennaa tolaa ayyaana isaatiin jireenya bara baraa akka argannu barbaade. Kun immoo of eeggannaa keenya malee jajjabaachuu keenya malee dadhabbii keenya malee kan jalqabeedha. Garuu immoo dadhabbii keenya of kennuu keenya of eeggachuu keenya immoo hin dabalata. Isa jedhutu ilaalle walumaa galatti jechuudha. Lakkoofsa 5 irra gaafa geenye namni akka seerri abboomutti hin hojjenne garuu Waaqayyo irraa fagaachuu isaa beekee Waaqayyo isa qajeelaa nama godhutti yoo amane amantiin isaa qajeelummaatti lakkaa'amaafi kan jedhudha. Egaa kana dheengadda gaafa dubbanne maal jenne namni akka seerri abboomutti hin hojjenne seerri hin hatin jedha, hin ejjin jedha, hin sobin jedha, hin hawwin jedha, sobaan dhugaa namarratti hin bahin jedha, hin kakatin jedha, maqaa Waaqayyoo kee akkasumaan hin dhayin jedha, mana kee kornisii geeshadhu jedha, siree yeroo bittu miiccadhu jedha, waan baay'ee jedha. Seerri kakuu moofaa seera 600 oltu barreeffamee jira. Kana hundumaa eeguu namni hin dandeenye abdii qabaa jedha macaafa qulqulluun. Maala godhu jennaan isa jalqabaa seerarra daddarbaa ta'uusaa abeeku. Seerarra daddarbaa ta'uusaa abeeku. Akka requirement Waaqayyootti akka ulaagaa Waaqayyootti jiraachuu kan hin dandeenye akka seeraatti hojjechuu jiraachuu kan hin dandeenye Waaqayyo irraa kan fagaate ta'uusaa maala godhu habeeku. Amanuun kana beekuu irraa jalqaba. Amanuun maal amannaa isa jedhu jalqaba irratti akka hin dandeenye beekuudhaan jalqabna. Jireenya kiristaanummaa akka hin dandeenye beekuudhaan jalqaba. Yeroo darbe isinitti dubbadheera kan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama. Macaafni qulqulluun gaafa jedhu kan namaaf hin danda'amne fooqii ijaaruu miti. Kan namaaf hin danda'amne makiinaa bituu miti. Kan namaaf hin danda'amne biyya laalaquu miti. Kan namaaf hin danda'amne iddoo kaampaanii mindaa guddaa laalutti qaxaramuu miti. Kan namaaf hin danda'amne PhD hojjetanii dookterii jedhamuu miti. Kun hundumtuu namaaf hin danda'ama. Kan namaaf hin danda'amne waan tokkichadha. Inni immoo fayyuudha, of fayyisuudha, jireenya bara baraa argachuudha. Kun raawwatee namaaf hin danda'amu. Namni ammamatuu barate, ammamatuu guddate, ammamatuu beeke ofii isaatiin of fayyisuuf mootummaa Waaqayyoo argachuu hin danda'u. Kan namaaf hin danda'amne fayyinadha. Macaafni qulqulluun kana dubbata. Kutaan sunis waa'ee kana dubbata waan ta'eef. Kanaaf namni isa jalqabaa akka fayyuu yookaan of fayyisuu hin dandeenye macaafni qulqulluun qajeelummaamti keenyallee Waaqayyo bira gaafa ga'u moofaa baarsaa ta'e innun beestiidhanne goonu innun kun Waaqayyoon baay'ee gammachiisanne innun goonu Waaqayyo duratti gaafa dhiyaatu moofaa baarsaati. Ciiggaasisaadha. Jireenya namaa laachuu kan hin dandeenyedha. Fooliinsaa Waaqayyotti kan hin tolleedha. Innun miiccinee qoorsinee bareechinee Waaqayyoof dhiyeessinu moofaa baarsaati. Isaayaas gaafa barreessu. Kanaafuu reeffalli maal jennaan isa jalqabaa ani hin danda'u jedhee haa amanu namni. Ani qulqullaa'uu hin danda'u, ani jireenya bara baraa argachuu hin danda'u, ani of fayyisuu hin danda'u, ani ulaagaa Waaqayyoo guutuu hin danda'u, ani akka Waaqayyo jedhu ta'uu hin danda'u isa jedhu irraa jalqaba. Kiristaanummaan harka laachuu irraa jalqaba. Ani hin danda'u. Loltuun tokko dirree lolaa irratti gaafa ba'u sadhumaa lubbuu isaa oolfachuudhaaf gaafa nama kan biraa isa adamsuun qabamu harka isaa laata. Kana jechuun hin danda'u jechuudha. Bakka harka laadheeraadha. Kiristaanummaa keessatti harka laachuudhaan ni jalqaba. Waaqayyo irraa fagaachuusaa beekee Waaqayyo isa qajeelaa nama godhutti immoo yoo amane amantiinsaa qajeelummaatti in lakkaa'amaaf kan jedhudha. Egaa jecha in lakkaa'ama lakkaa'uu namaaf lakkaa'amuu jedhu kana kan isin dhibu boqonnaa 4 kana duwwaarraa yeroo 11 argattu. Boqonnaa 4 ergaa Roomaa gaafa dubbistan namaa lakkaa'ama lakkaa'amuu fi in lakkaa'e hin lakkoofne lakkaa'uu kan jedhu yeroo 11 boqonnaa 4ffaa duwwaa irratti yeroo 11 argattu. Amala qayyabannaa keenyaa keessatti duras akkuma gochaa turre jecha macaafni qulqulluun irra deddeebi'ee dubbatuuf xiyyeeffannaa guddaa laanna. Sababni isaa immoo enfasisiin kutaa sanaa yaadi guddaan yaadi ijoon kutaa sanaa jecha isa irra deddeebi'u sana ta'a waan ta'eef kan jedhu laallee jechuudha.
Kanaaf boqonnatti afuraffaa kana duwwaa gaafa laaltan yeroo 11 irra deddeebi'ee nama lakkaa'amu hin lakkaa'ameef kan jedhu argitu. Fakkeenyaaf lakkoofsuma gara jalqabaatti ol deebi'aa ilaalaa. Abrahaam waan hojjeteen qajeelummaan utuu lakkaa'ameeraaf ta'e jedha. Lakkaa'ameeraaf kan jedhu argitu. Gaazexaanii ammas gaafa laaltan lakkoofsa 3 irraati Abrahaam Waaqayyoon amanate kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef kan jedhu argitu ammas lakkaa'amuu kan jedhu argitu ammas deebitanii. Lakkoofsa 4 irraas beenyaan nama hojjete eebbaafamu gatii argachuun isaaf ta'utti lakkaa'ama malee kan jedhu argitu. Lakkaa'amuu kan jedhu argitu jechuudha ammas. Akka kennaa tolaatti hin lakkaa'amu kan jedhu argitu. Ammoo yeroo 4 isinitti agarsiiseera. Lakkoofsa 2 fi 4 gidduutti yeroo 4 lakkaa'amuu lakkaa'ame kan jedhu argitu. Guutummaa boqonnichaa gaafa laaltan yeroo 11 argattu. Lakkaa'ameeraaf hin lakkaa'ameef kan jedhu 11 argattu. Jechi kuni jecha mana baankiiti yookaan immoo warri herrega hojjetan jecha isaan fayyadamanidha. Nama lakkaa'amuu hin lakkaa'ameef kaawuntirtuu kirediitirtuu warri jedhaman kun jechoota terminoloojii mana baankiiti. Egaa nama lakkaa'amuu hin lakkaa'ameef wanti jennu kun walumaa galatti yaadisaa maalinni wanti sila kan keenyan turre tokko akkaawuntii keenya irratti gaafa galu jechuudha. Akkaawuntii keenya irratti gaafa dabalamu jechuudha. Wanti sila kan keenyan turre tokko qabeenyummaan isaa kan keenya kan hin turre sila akkaawuntii keenya irra kan hin turre akkaawuntii keenya irratti gaafa ni dabalamu afaan herregaatiin afaan faayinaansiitiin lakkaa'amuu fi kirediitirtuu akkaawuntirtuu inni jennu kun kana mul'isa. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos akkaawuntii tokko qabna turre Yesuus Kiristoos wajjin nuun akkaawuntii keenya irra cubbuu duwwaa ture. Amanuu keenya dura akkaawuntii keenya irra cubbuu duwwaa ture, abaarsa duwwaa ture, jallina duwwaa ture. Yeroo darbe akkuma isinitti dubbachaa ture immoo jireenya bara baraa ala abdii ijoollee Waaqayyoo ala du'anii warra turan kanatu akkaawuntii keenya irratti barreeffamee ture. Akkaawuntiin keenya qajeelummaan zeeroodha. Maaliif jennaan qajeelummaa dhanneen nun beestii dhanneef inni iyyuu fuula Waaqayyoo irratti moofaa baarsaatii Isaayaas akka inni jedhu laalleerra waan ta'eef akkaawuntii keenya gaafa laalu Waaqayyoo buuk nambarii keenya gaafa seenee laalu Waaqayyoo kan hunda keenyaarra negatiivii ture. Qajeelummaan hin turre, qulqullummaan hin turre, jireenya bara baraa affoordi gochuudhaaf bitachuudhaaf kan nu dandeessisu kaarensiin jireenya bara baraa tokko iyyuu akkaawuntii keenya irra hin turre. Jireenya bara baraa bitachuu kan ittiin dandeenyu, Waaqayyo wajjin wal argachuu kan ittiin dandeenyu, ayyaana Waaqayyo ittiin bitachuu kan dandeenyu, akkaawuntii keenyarra kaarensiin Waaqayyo tokko iyyuu hin turre. Iddoo isaa garuu cubbuutu ture, kan nu adabsiisu ture. Jallinaan akkaawuntii keenya irratti negatiivii barreeffame ture. Seera malee baafannee, iyyama malee baafannee, kan nuun itti fayyadamne kan yoo nu argame mana hidhaatti yeroo dheeraa nu hiisisutu akkaawuntii keenya irra ture. Negatiivii ture akkaawuntii keenya jechuudha. Faallaa kanaa immoo akkaawuntii Yesuus Kiristoos irra immoo jallinni tokko iyyuu hin turre. Macaafa qulqulluun maal jedhaa? Inni cubbuu hin beeku. Jallinni tokko afaan isaa keessaa hin baane. Wanti dabaan arraba isaa keessatti hin argamne, afaan isaa keessatti hin argamneedha. Waaqayyo abbaan akkaawuntii Yesuus Kiristoosiin immoo galchee gaafa laalu afaan nuu gaduu nan dubbadhaati. Qajeelummaa duwwaa, waan fooliin isaa Waaqayyotti urgaa'u duwwaa, jireenya duwwaa, ulfina duwwaa irra ture akkaawuntii Yesuus Kiristoos irraa jechuudha. Kanaaf fannoo sana irratti maaltu ta'ee macaafa keenya irraa gaafa laallu afaan teoloojiitiin substitutionary atonement jedhama. Fannoo Yesuus Kiristoos irratti maaltu ta'ee Waaqayyo abbaan akkaawuntii keenyarra kan ture idaa hundumaa, negatiivii hundumaa, kan nama dabsiisu hundumaa, cubbuu hundumaa, Waaqayyo wajjin kan gargar nama baasu hundumaa, abaarsa hundumaa, salphina hundumaa, du'a hundumaa akkaawuntii keenyarra kan jiru guutummaa isaa gara akkaawuntii Yesuus Kiristoositti yeroo ni dabarsu. Akkaawuntii Yesuus Kiristoos irra kan ture ulfina hundumaa, eebba hundumaa, qajeelummaa hundumaa, jireenya hundumaa immoo gara akkaawuntii keenyaatti yeroo itti dabarse ture. Kanaafidha Isaayaas boqonnaa 53 gaafa dhaqxanii dubbistan Waaqayyo cubbuu hunduma keenyaa isarra kaa'eedha. Kana jechuun akkaawuntii keenya irra negatiivii ture hundumaa, abaarsa ture hundumaa silaa kan nutti farachiisu, silaa kan nu ajjeesisu, silaa kan addunyaa Waaqayyo keessaa nu baasisu, silaa kan firdii du'aa jala nu galchu akkaawuntii keenya irra kan ture hundumaa, cubbuu keenya hundumaa, abaarsa keenya hundumaa fuudhee Yesuus Kiristoos irra kaa'ee jedha. Fannoo sana irratti
wal jijjiirraa akkaawuntii ta'e fannoo sana irratti. Fannoo Yesuus Kiristoos irratti wal jijjiirraa akkaawuntii ta'e. Akkaawuntii keenya irra kan ture gara akkaawuntii Yesuus tiraansferdi ta'e, akkaawuntii Yesuus irra kan ture immoo gara akkaawuntii keenyatti tiraansferdi ta'e wal jala jijjiiramuu ta'e jechuudha. Fannoo Yesuus Kiristoos irratti kanatti Isaayaas boqonnaa 53 baay'eema waan natti toluufan dubbisa malee hundumti keessan kutaas hin beektanidha. Ilaa akka jedhaan namoonni isa tuffatanii isarraa goranii inni nama dhiphinniif muddamni itti baay'ate ture. Inni akka nama tuffatanii achi ilaalanii bira darbanii in ta'e. Nuyis oomaattiyyuu isan lakkoofne Yesuus Kiristoosiin jechuudha. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra kaa'e. Muddama keenyas hin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fidee akka waan inni isa rukutee gad isa deebiseetti isa lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname. Sababii akka keenyaafis reebame in caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame. Madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame. Nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaarraa bannee turre. Adduma addaanis karaa in gorre. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenyaa isarra kaa'e kan jedhu argina. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenyaa Yesuus Kiristoos irra kaa'e. Waaqayyo abbaan garuu cubbuu hunduma keenyaa, abaarsa hunduma keenyaa, waan nutti farachiisu jal'ina nu hojjenne hunduma isaa kan hunduma keenyaa hunduma isaa immoo Yesuus Kiristoos irra kaa'e. Akkaawuntii Yesuus irratti tiraansfer godhe. Akkaawuntii Yesuus irra kan ture immoo gara keenya tiraansfer godhe. Amma gaa qajeelummaa argachuu kan nuun jennu kanadha. Qajeelummaa argachuu jechuun akkaawuntii Yesuus irra wanti ture gara akkaawuntii keenya tiraansferdi ta'ee abaarsi, du'i, cubbuun, salphinni akkaawuntii keenya irra guutee ture immoo gara akkaawuntii Yesuusitti tiraansferdi ta'u jechuudha. Kanumadha hojii fayyina keenyaa jechuun. Isa kana gaa gara Roomeetti deebitanii gaafa laaltanii in lakkaa'ameef inni jedhu kun maal jechuudha? Afaan faayinaansiitii kan isiniin jedheef kanaafidha jechuudha. In lakkaa'ameef jechuun inni kan keenya irra ture negatiiviin sun hundumtuu kan Yesuus irratti gaafa darbu Yesuus Kiristoos adabamuu qaba ture. Maaliif jennaan seera ala birrii bahee ture akkaawuntii sanarra. Seera ala yaadattu yeroo nigdi baankiin biyya kana keessaa namoota baay'ee qabaa ture callumadhanii birrii babbaatanii namoonni halkan ta'e tokko gaafa siistemiin haak ta'ee ture tokkoon isaanii qabamaniiru. Tokkoon isaanii deebisaniiru. Birriin badu tokko iyyuu hin jiru. Footoon isaanii laxxafameera. Adreesiin isaanii beekameera. Warri jallinaan birrii kan isaanii hin ta'e baafatan hundumtuu adabamaniiru. Birrii seera malee ba'etu akkaawuntii keenya irra ture. Jireenya seera alaatu akkaawuntii keenya irra ture. Cubbuu seera Waaqayyoo alaatu akkaawuntii keenya irra ture. Yesuus Kiristoositti gaafa tiraansferdi ta'u idaa isaa wajjin, adaba isaa wajjin, beenyaan ni barbaachisu gatiin ni kaffalamu wajjinitu gara Yesuusitti darbe waan ta'eef Yesuus Kiristoos maal ta'uu qaba ture? Adabamuu qaba ture. Yesuus Kiristoos maal jedhame? Yakkamaadha jedhame, cubbamaadha jedhame, du'uu qaba jedhame, Waaqayyo abbaadhaan itti faradame. Maaliif jennaan akkaawuntichi kan isaa waan tureef miti. Akkaawuntii korraa kan isaatti waan darbeef. Akkaawuntii gooftaarra kan ture ulfinni hundumtuu, gammachuun hundumtuu, jireenyi hundumtuu, eebbi hundumtuu, natsaa ba'uun hundumtuu immoo gara akkaawuntii kootiitti gaafa darbu isadha. Naa lakkaa'ame kanan jedhu kan koo kan hin turre akkaawuntii nama biroorraa akkaawuntii isa bakka bu'ee cubbuu koof adabameerraa gara kootti akka inni darbe kan agarsiisudha. In lakkaa'ameef kan jedhu jechuudha. Gaafan waa'ee jecha lakkaa'amuu kanaa yaadadhu tarii namoonni tapha teenisii beektan dana keessaati ani illee baay'ee hin danda'u batarii warri dhiironni sirriitti beektudha yaada teenisii taphatanii warri beektan. Gaafa teenisii taphattanii ruulii tapha teenisii keessaa tokko maal inni fakkeenyaaf anaaf nama tokko tolchii taphata yoo ta'e namicha wajjin taphadhu zeerfii yoo dogoggore gaafa inni asii kwaasittii rukutu seera malee yookiin teebilii isa gamaarra buudhiisee gamatti yoo utaalee yoo yookaan immoo marabittii rukutee achi as deebi'ee dogoggora isaatiinitu qabxiinnaaf lakkaa'ama. Jechuun an dhaabadhee ilaalaan jira namicha achi zeerfoo dogoggoruudhaan marabii rukutee deebi'uu isaatiin dogoggoruu isaatiinitu anaaf qabxiinnaa lakkaa'ama. Laman ture yoo ta'e sadiin ta'a. Lamaa gara sadiitti qabxiin koo guddachuu isaatiif waan tokko waan hin godheen qabu. Kun warra teenisii taphataniif gala warra kaaniif akka hin galle nan beeka. Qabxiin koo lamarra kan ture gara sadiitti guddachuu isaatiif ani waan hin godhe tokko iyyuu hin qabu. Namichi dogoggoruu isaatiin qabxiin naa dabalama danaati jechuudha.
Nama lakkaa'amu jechuunis akkasiiti. Waan ta'e hojjedheef miti. Waanan sobuu dhiiseef, waanan waldaatti deddeebi'eef, waanan macaafa baay'ee dubbisaa buleef, waanan baay'ee nama kadhataa ta'eef miti. Yesuus Kiristoos achi itti faradamuu isaatiinitu addanaa qajeelummaan naa lakkaa'ame. Waan tokko iyyuu hin hojjetin, tarkaanfii tokko hin tarkaanfatin, maayilii tokko hin deemin, Yesuus Kiristoos fannoo sanarratti hojjechuu isaatiin gatii cubbuu kooti hundumaa adabuu isaatiin addanaa qajeelummaan naa lakkaa'ama. Akkaawuntii koo irra gala. Kunoo akkamitti jennaan natsaadha akkasumatti. Kanaafidha fayyinni tolaa macaafa qulqulluun kan inni jedhuuf in lakkaa'ameef nuuf lakkaa'ame kan jennu nuun waa goonee min yeroo teenisii taphannu sana an waa godhee miti. Namichi waa goonaan akkaawuntii koo irratti dhufeetu qabxiin dabalataa naa lakkaa'ame. In lakkaa'ameef boqonnaa afurraa kan jedhu qajeelummaan lakkaa'ameef inni jedhu isa kanadha guutummaa guutuutti tarii isinii ibsuu danda'eera ta'ee hin beeku. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 amma 14 irraa illee Yesuus Kiristoos lammaffaa Qorontoosiin dura dubbiseen darbaa lakkoofsa 21 irraa akkas jedhaan lammaffaan Qorontoos. Isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheeraa jedha Waaqayyo Abbaan. Isa cubbuu tokkollee hin qabne akkaawuntii isaarra cubbuun tokkollee kan hin turre akkaawuntii keenyarraa cubbuun gara isaatti waan darbeef isa cubbuu tokkollee hin beekne isa cubbuu tokkollee hin qabne nuun qajeelina Waaqayyoo akka argannutti bilisummaa hafuuraa akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godhe. Afaanni kan biraan immoo cubbuu isa godhee jedhaan. Fannoo irratti waanta ta'edha kun. Fannoo irratti maaltu ta'e akkaawuntiitu wal jijjiireen isinii jedhe tarii jalqabaa kaaftan yeroo turtan waan jedhu dhagaa ooltaniitu. Akkasuma macaafa qulqulluu keenyarraa Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 fi 14 irraas akkas jedha. Galaatiyaa 3:13 amma 14 irraas akkas jedha. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan afaanonni kan biraan abaarsa ta'uudhaan jedhu. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsa isa seerichi nutti fidu jalaa nu fureera. Akkuma caafame namni mukatti rarraafame abaaramaadha in jedha. Eebbi Abrahaam argate karaa Kiristoos Yesuus saba Waaqayyoo warran ta'in hundumaaf akka kennamuuf hafuura isa Waaqayyo abdachiises amantiidhaan akka fudhannuuf Kiristoos nu fureera jedheetu Kiristoos nuuf jedhee abaaramaa akka ta'e abaarsa keenya akka fudhate akkaawuntii keenyarraa abaarsi hundumtu cubbuun hundumtu du'i hundumtu gara kan Kiristoositti akka inni darbee fi lakkaa'amuu jechuun hiikisaa kan akka inni ta'e ilaaluu dandeenyeerra jechuudha. Amma gara lakkoofsa 5 irra deebi'ee dubbisaa namni akka seera abboomutti hin hojjenne garuu Waaqayyo irraa fagaachuu isaa beekee Waaqayyo isa qajeelaa nama godhutti yoo amane amantiin isaa qajeelummaatti hin lakkaa'amaaf kan jedhu argina. Waa'ee lakkaa'amu yaada isaa isinii galeera dhee yaada. Kanaafidha yeroo 11 irra deddeebi'ee boqonnaa 4 duwwaa irratti yeroo 11 irra deddeebi'ee kan inni lakkaa'amuu jedhuu fi wantichi kan keessan hin turre akkaawuntii nama biraa irraa isinitti darbe malee jechuudhaaf akka inni ta'e hubachuun hin danda'ama jechuudha. Waaqayyo irraa fagaachuu isaa beeku amanaan namni amanuu barbaadu tokko jalqaba wanti nama nuu qabu Waaqayyo irraa fagaachuu isaa haa amanu, fayyuu akka hin dandeenye haa amanu, jireenya argachuu akka hin dandeenye haa amanu, of fayyisuu akka hin dandeenye haa amanu, abdii ofirraa kutatu. Kiristiyaanummaan abdii ofirraa kutachuurraan jalqaba. Kiristiyaanummaan ani hin danda'u jechuurraa jalqaba kan jedhu kaafne yaadattu. Luqaas boqonnaa 18 gaafa ilaaltanii Gooftaan namoota lamatu wal bira kaa'ee barsiisa ture. Luqaas boqonnaa 18 tarii hundumti keessan kutaa kana yaadattu dhee yaada. Namoota lamatu nama fariisicha tokkoo fi nama qaraxa fuudhu tokkotu wal bira ture jedha. Innaa Yesuus namoota warra ofii qajeelummaatti jiraanna jedhanii of amanatanii warra kaan hundumaa immoo tuffatanitti fakkeenya kana dubbatee jedha. Namoota tolamanii baay'ee gilciidha. Warra kamitti dubbatee nuun qajeelummaatti jiraanna warra jedhan warra of amanatan sadaffaa immoo warra namoota kaan tuffatan ilaa warratti cubbamtuu kana ilaa warratti karaa Waaqayyoo irra jire kana warra jedhan warra of amanatan of eeggannaa isaanii warra amanatan tajaajilaa ta'uu isaanii warra amanatan waldaatti deddeebi'uu isaanii warra amanatan kana qabadheen jireenya bara baraatti gala warra jedhan mattaawoqiyaa Waaqayyo isaaniif hin laatin jajjabina isaaniitiin waan ittiin jireenya argatan isaanitti fakkaate
warra qajeelummaatti jiraanna jedhanii of jajan, warra of amanatan, warra nama tuffatan isaanitti fakkeenya kana dubbateedha. Jarreen lama kadhachuudhaaf mana qulqullummaatti ol galan. Isaan Fariisicha tokkoof namicha qaraxa fuudhu tokko turan. Nama qaraxa fuudhu jechuun warra Roomaadhaaf hojjetu, hojjettoota mootummaati. Nama qaraxa fuudhu jechuun hojjetaa mootummaadha. Hojjetaan mootummaa kun maal godhaa? Nama giddisiisee qaraxa fuudhaa, itti dabalee qaraxa fuudhaa. Akkuma amma biyya kana keessatti iddoo garaa garaatti godhamu gibira birriin 5,000 itti murtaa'e birrii 10,000 jechuu danda'a, 20,000 jechuu danda'a. Tadaraaddartanii ereyaan manni koo xiqqoodha kottuu laal jettanii immoo jedhe kadhanii immoo yoo birrii 1,000 manaa alaatti immoo 1,000 manaan godha. Just biyya kana keessatti akkuma godhamaa oolu jechuudha. Hin jiru hin jennu argaa oolla waan ta'eef isa kana soomnee cuculuqsinee hin darbinu. Akkuma biyya kana keessatti godhamutu bara sanas tureera. Qaraxa namatti dabaluun tureera. Mootummaaf utuu hin taane warra garaa isaaniif godhan, warra ofii isaaniif godhan. Mootummaadhaaf galii galchuuf utuu hin taane mataa isaaniif warra godhan turan. Warra qaraxa fuudhu jechuun jallinaan beekamu, waliin dha'uudhaan beekamu, gubboo funaannachuudhaan beekamu, cubbamoota jedhamaniitu yaadamu bara sana keessa. Fariisota jechuun immoo warra baay'ee of eeggatan, warra seera beekan, warra cubbuurraa of eeggachuudhaan beekaman isaan turan. Jarri kun lamaan baay'ee gargar fagoodha. Fariisicha tokko addana jira ture, namni qaraxa fuudhu tokko immoo addana jira ture. Inni Fariisichi fuula dura dhaabbatee garaasaa keessatti jedha. Waaqayyo kun egaa waaqa garaati waan ta'eef sanu dubbanne duwwaa miti kan inni ilaalu. Garaama isaa keessatti yaadee jedha. Maal jedheedha? Yaa Waaqayyo akka namoota warra kaanii, warra saamtuu, jalloota, ejjitoota yookiis akka qaraxxuu kanaayyuu waan nan taasisiniif yookaan waan an hin ta'iniif sin galateeffadha. Waaqayyoon galateeffachaa jira. Garuu maal gochaa jira? Qajeelummaa isaatiin of jajaa jira. Hojii gaarii isaatiin of jajaa jira. Akka warra kamii waan hin ta'iniif, akka namoota kaanii waan hin ta'iniif, akka warra saamtuu, akka warra jallootaa, akka warra ejjitootaa, akka warra qaraxxuu namitti hima qaraxxuu dhaabattu kanaallee waan hin ta'iniif sin galateeffadha jedheetu ani torban keessaa guyyaa 2 nan sooma. Waan an argadhu hundumaa keessaas 10 keessaa tokko nan baasa. Ija dimbilaalaatu nan bisin, insilaalatuu nan bisin, qimamiituu nan bisin, waan xixinnootu nan bisin, kurnoo koo nan kaffaladha. Torban keessaa guyyaa 2 nan sooma jedhee kadhate. Inni qaraxa fuudhu sun garuu achi fagaatee dhaabbate. Maaliif fagaata beektu? Mana qulqullummaatti dhiyaachuun naaf hin ta'u, an nama xuraadha jedheetu achi fagaate. Mana qulqullummaarraa achi fagaatee dhaabbateetu ija isaanillee gara waaqaatti ol hin ilaalle. Ijumti koollee waaqayyoon aan ilaalamuun illee hin ta'uuf jedhee amanaa jechuudha. Iji koollee xuraadha. Ijumti koo waaqayyoon ilaaluuf waaqayyoof hin malu kun naan ilaalamuun illee waaqayyoof hin malu. Mana qulqullummaatti dhiyaadhee dhaabbachuun illee naaf hin ta'u, an nama xuraadha, an nama cubbamaadha jedhee achi fagaatee dhaabbate. Ol jedhee immoo waaqayyoon hin ilaalle. Iji koo ija nama cubbamaati. Waaqayyo waaqa qulqulluudha waan ta'eef. Gara waaqaatti illee ol hin ilaalle. Qoma isaa rurrukutachaa. Qoma rukutachuu jechuun aadaa Israa'el keessatti mallattoo gaddaati, mallattoo boo'ichaati, mallattoo gaabbiiti. Qoma isaa rurrukutachaa yaa Waaqayyo ana nama cubbamaatti araarami in jedha ture malee. Yaa Waaqayyo ana nama cubbamaatti araarami in jedha ture malee. Egaa amma gaa fakkeenya kana dubbatee raawwateetu gooftaan lakkoofsa 14 irratti immoo yaada irratti kennaa jechaa jira jechuudha. Egaa isa Fariisicha sanarra namicha qaraxa fuudhu kun Waaqayyo duratti qajeelaa ta'e jecha qajeelaa jettu baay'ee qaybanneera waan ta'eef jecha kana akkasiin fudhattan nan barbaada. Utoo hojii gaarii ta'e hojii gaarii eenyu qaba? Fariisicha qaba gaaffii hin qabu. Dhuguma hin sooma, soomuun hojii gaariidha. Kurnoo isaan dagatu hojii gaariidha. Utoo hojii gaarii ta'e eenyu qaba ture? Fariisicha kana qaba ture hojii gaarii ta'e. Garuu gooftaan waa'ee maalii dubbachaa jira? Waa'ee qajeelummaa dubbachaa jira. Amma qajeelaa ta'uuf hojii gaarii hojjechuun garaagaraadha amma tooppikiin keenya. Utoo hojii gaarii hojjechuu ta'e soomuun hojii gaariidha. Kurnoo kennuun hojii gaariidha. Mana qulqullummaatti deddeebi'uun hojii gaariidha. Garuu gooftaan waa'ee qajeelummaa dubbachaa jira. Fariisicha sanarra
namichi qaraxa fuudhu kun Waaqayyo duratti qajeelaa ta'ee jedhala. Gara mana isaatti akka deebi'e isinittan hima. Kan ol of qabu hundinuu gad hin deebifama. Kan gad of deebisu immoo ol hin qabama. Ela jara kana lamaan keessaa eenyu qajeelaa ta'e jedha. Namicha isa qaraxa fuudhutu silaasa cubbamaadha jedhametu qajeelaa ta'ee gale. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo maal ittiin jedha jechuudha qajeelaa ta'e jechuun inni bilisa jireenya bara baraa argachuu nan isa dhimma taawaqaa kenneef namicha kanaaf. Namichi inni Fariisicha hojii gaarii qabu garuu fuula Waaqayyoo irratti maal hin taane qajeelummaan arganne. Kan ol of qabu hundinuu gad hin deebifama. Kan gad of deebisu immoo ol hin qabama jedhee barsiise gooftaanidha. Kanaaf walumaa galatti namni kan inni ittiin qajeelummaa Waaqayyoo argatu kurnoo kaffaluudhaan miti, soomuudhaan miti, hojii gaarii hojjechuudhaan miti, isa jalqaba ani qajeelaa miti jedhee kileemii gochuudhaan, diikleer gochuudhaan, ani Waaqayyo irraa kan fagaadheedha. Mana Waaqayyoo dhufuunuu naaf hin ta'u. Maqaan Waaqayyoo naan dhaamuun iyyuu Waaqayyoof xuraa'ummaadha jedhee nama manutu qajeelaadha fuula Waaqayyootti. Kan Waaqayyo vaaliyuu godhu gad of deebisuu keenya, kan Waaqayyo gatii itti laatu ofirraa abdii kutachuu keenya malee soomuu keenya miti, kurnoo laachuu keenya miti isa jedhu argina. Kanaaf Roomeen boqonnaa 4 maal jedha? Namni akka seera abbomutti hin hojjenne garuu Waaqayyo irraa fagaachuusaa haa beeku jalqaba. Waaqayyo isa qajeelaa nama godhutti yoo amane amantiin isaa qajeelummaatti hin lakkaa'amaaf kan jedhu kanatu argina jechuudha. Lakkoofsa 6 namni waan seericha abboomu utuman hojjetin Waaqayyo qajeelummaa lakkaa'uuf gammachuu akka qabu Daawit dubbateera. Kana macaafa faarfannaa boqonnaa 32 fuudha. Warri seerarra daddarbuun isaaniif dhiifame, warri cubbuun isaanii akka deebi'ee hin argamne godhameef haa gammadan. Namni gooftichi cubbuu isaatti hin lakkoofne haa gammadu. Macaafa faarfannaa boqonnaa 32 lakkoofsa 1 kaastanii yoo dubbifattan isa kana in argattu. Kutaa kana keessatti waa lama dubbata. Keessumaa lakkoofsa 7 irratti Waaqayyo gaafa nuun cubbuu keenya fuula isaatti himannu waan lama godha. Tokko cubbuu keenya nuuf dhiisa, irra nuu darba. Inni lammaffaa immoo cubbuu keenya haguuga yookiin deebi'ee akka hin argamne godha. Sanneen gadda propitiation expiation jedhee dubbachaa ture. Waa'ee korbeessa reettii lamaanii san dubbachaa ture wajjin wal qabataa jechuudha. Waaqayyo waan lama godha jechuudha. Tokko cubbuu namaa dhiisuun Waaqayyo bira jira. Inni lammaffaa immoo cubbuu namaa haguuguun, cubbuu namaa dhoksuun Waaqayyo dura akka inni jiru lakkoofsa 7 irraa arganna. Warri seerarra daddarbuun isaaniif dhiifame, warri cubbuun isaanii deebi'ee akka hin argamne godhameefis haa gammadan. Namni gooftichi cubbuu isaatti hin lakkoofne haa gammadu jedhee Daawit dubbateera jedheetu lakkoofsa 7-8 irraa kanaan xumura. Waaqayyo maaliif cubbuu namatti hin lakkaa'u? Namni goofti cubbuutti hin lakkoofne, namni cubbuun hojjenne hin jedhu ammas. Namni gooftaan cubbuutti hin lakkoofne jedha. Namni cubbuunsaa irra darbameef dhiifameef haa gammadu jedha. Haa gammadu kan jedhu kuni haa gammadu miti. Keessumatti afaanota jalqabaa gaafa ilaaltan makaariyoos afaan Giriikiinsaa akkas jedha. Makaariyoos jechuun blessed jechuudha. Eebbifamaa jechuudha. Nama carra qabeessa jechuudha. Makaariyoos. Namni Waaqayyo cubbuu isaatti hin lakkoofne, namni seerarra daddarbuun isaaf dhiifame, namni gooftichi cubbuutti hin lakkoofne, namni gooftichi cubbuu isaa haguugeef nama eebbifamaadha. Makaariyoos nama eebbifamaadha. Nama carra qabeessadha. Hiika jedhu of keessaa qaba malee haa gammaduu miti. Blessed, bititiyood, nama eebbifamaa, makaariyoos, nama carra qabeessa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Namni cubbuun isaatti hin lakkaa'amne haa gammadu yookaan inni eebbifamaadha. Makaariyoos. Baaybiliin gaafa jedhu maaliif cubbuu namatti hin lakkaa'u Waaqayyo? Maaliif cubbuu namaa dhiisa Waaqayyo? Seerri biyya lafaa tarii namoonni seera barattan yoo jiraattanii seera biyya lafaa keessa double jeopardy kan jedhamu jira. Looyeroonni tarii isa kana sirriitti beekuu dandeessu. Ijoolleen barattoonnis baranneera mana barumsaatti waan ta'eef. Double jeopardy jechuun namni tokko yakka yeroo tokko godheef yeroo lama hin gaafatamu jechuudha gabaabaadhumatti. Fakkeenyaaf an arra
yakka tokko jedhee ji'a ja'anatti murtaa'ee yoon hidhame waggaa 2-3 booda namni ta'e tokko dhufee ati hundaa'uun waggaa 2 darbe waan ta'e tokko jettee hidhamtee turte hin jedhee na qabuu hin danda'u jechuudha. Double jeopardy jechuun kanadha. Namni tokko yakka yeroo tokko hojjeteef yeroo 2 yakkamaa ta'uu hin danda'u. Yakka yeroo tokko hojjetee hidhameef yookaan adaba qarshiis ta'uu danda'a, adabameef yeroo 2 adabamuu hin danda'u. Seera biyya lafaa keessatti kun amala seeraati. Double jeopardy jedhama. Amma Waaqayyo maaliif cubbuu namatti lakkaa'u? Waaqayyo cubbuu namatti lakkaa'u dhiiseeraa jedha Baaybiliin. Lammaffaan Qorontos boqonnaan 5 kutaan sira dubbifannes Waaqayyo cubbuu namoota isaanitti lakkaa'u dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarsee jedha. Waaqayyo cubbuu namaa lakkaa'ee 1, 2, 3 hin jedhu jechuudha. Akkamitti hojjettanii Yesuus Kiristoos keessa gallee amma jirrutti, Yesuus Kiristoositti maxxannee amma jirrutti, Yesuus Kiristoositti jiraachaa amma jirrutti, Waaqayyo cubbuu keenya hundumaa lakkaa'ee Kiristoos irra kaa'ee cubbuu keenyaaf Kiristoosiin adabeera waan ta'eef yakka tokkoof cubbuu tokkoof yeroo 2 adabi hin jiru. Double jeopardy hin jiru akka seera biyya lafaatti iyyuu. Kanaafidha kan Waaqayyo Macaafa Qulqulluun firdiin warra mananitti faradamu tokko illee hin jiru. Boqonnaa 8 gaafa bira geenyu sirriitti nan dubbadha. Macaafni Qulqulluun maaliif jedhannaan Waaqayyo cubbuu taraarame tun taane yakka tokkoof yeroo 2 adabi hin jiru. Yesuus Kiristoos yeroo tokkoof sadhumaatiif cubbuu nuun hojjenne hundumaatiif gatii kaffaleera waan ta'eef, adaba hundumaa kaffaleera waan ta'eef Waaqayyo dhufee balleessaa irratti hin argatu nama Yesuus Kiristoos keessa gale irratti jechuudha. Nama Yesuus Kiristoositti amane irratti Waaqayyo balleessaa hin argatuun isiniin jedhe. Nama Yesuus Kiristoositti amane irratti Waaqayyo irra daddarbaa hin lakkaa'u. Kana natu jedhe tun taane Macaafa Qulqulluu kakuu haaraaf moofaa jedhe. Kakuu moofaa keessatti faarsaa boqonnaa 32 1-2 irraa wanta Daawit dubbatu ilaala. Phaawulos immoo irra deebi'ee dhufee boqonnaa 4 kutaa irra barannu keessatti warri seerarra daddarbuun isaaniif dhiifame, warri cubbuun isaanii akka deebi'een argamne godhameef, namni gooftichi cubbuu isaatti hin lakkoofne, namni cubbuun hojjenne hin jedhu, namni hin dogoggorre hin jedhu, namni gooftichi dogoggora isaatti hin lakkoofne, cubbuu isaatti hin lakkoofne, inni eebbifamaadha. Makarios, blessed, beatitude. Maaliif cubbuutti hin lakkaa'u jennaan Yesuus Kiristoos gatii cubbuu warra isatti amananii yeroo tokkoof sadhumaatiif kaffaleera waan ta'eef cubbuu tokkichaaf yeroo 2 adabi hin jiruun isiniin jedhe. Kun double jeopardyidha. Yesuus Kiristoos biilii cubbuu nurra ture hundumaa akka inni kaffale Phaawulos Qolossaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti kan dubbatu wanta nutti hin tolin isa karaa seeraa nurratti caafame sana wanta inni karaa seeraa nurraa barbaadu hundumaa wajjin biilii cubbuu nurra ture hundumaa fannoo sana irratti Yesuus Kiristoos akka inni kaffaluu duwwaa miti duguugee iddoo isaatii balleessee jedha. Yesuus Kiristoos cubbuu hin dhiisa duwwaatu hin taane hin balleessaan jedhe. Waa'ee korbeessa reettii sana lamaan akkasii yaadattan nan barbaada. Lewwota boqonnaa 16 hundumaa akkasii yaadattan nan barbaada. Inni tokko cubbuu keenyaaf Waaqayyoon satisfaayi gochuudhaaf dhiigisaa dhangala'a. Inni tokko immoo cubbuu sana fudhateetu badaa isin jedhe isinitti agarsiiseera. Waaqayyo cubbuu hin dhiisas, hin haguugas, hin balleessas. Kanaaf namni Yesuus Kiristoositti gaafa amanu waa'ee cubbuutiin sammuunsaa kissii cubbuu keessa jiraachuu hin qabu. Maaliif jennaan cubbuun Yesuus Kiristoos gatii ittiin kaffalle hin jiru waan ta'eef. Cubbuun Yesuus Kiristoos dhiiga isaan hin haguugne hin jiru waan ta'eef. Isa kana waldaan kiristaanaa sirriitti barsiisuu qabdi, lallabuu qabdi. Wangeelli isa kanadha waan ta'eef. Qolossaayis 2:14 irraa siniituun dubbise baay'ee gaariidha. Intinii kutaa kanaa isa guddaadha waan ta'eef. Lakkoofsa 14 akka jedhaan. Wanta nurratti caafamee ture. Maaltu nurratti caafamee noonu? Maaltu nurratti caafamee ture? Sababa cubbuu hojjenneefitu adabi nurratti caafamee ture. Yakkan nurratti caafamee ture. Maal jedhame? Haa ajjeefamu kan jedhutu taappeellaa nama hundumaarra ture. Sababa cubbuu keenyaaf. Wanta nurratti caafamee ture. Maaltu nurratti caafamee ture hin jedhee yakkamaadha waan ta'eef bakka argametti haa ajjeefamu kan jedhu taappeellaa nama hundumtuu nurraa dubbisutu adda keenyatti laxxafamee ture. Yoo Amboo dhannes taappeellichi jira, yoo Adaamaa dhannes jira,
yoo Gojjaamiin dhannes jira, yoo Ameerikaa dhannes jira. Taappellaa baduu hin dandeenyetu yakkamaadha waan ta'eef ajjeefamu kan jedhu nurratti barreeffamee ture. Wanta nurratti caafamee ture. Isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera Yesuus Kiristoos. Kanaaf Waaqayyo Abbaan gaafa nu ilaalu bilisa kan jedhu taappellaa nurraa argata malee yakkamaadha waan ta'eef ajjeefamu kan jedhu taappellaa nurraa hin argatu. Kanarraa kan ka'e Roomaan boqonnaan 4 fi faarfannaan boqonnaan 32 Waaqayyo double jeopardy san sila siniin jedhe yakka tokkicha gooftaan fannoo irratti ittiin adabameef kiristiyaanota akka inni hin gaafannetu macaafa qulqulluun keessaa baasee nutti dubbata. Isa kana beekuu qabna. Kun gara cubbuutti nama hin geessu. Waan nama jedhu kun gara cubbuutti nama hin geessu. Cubbuu keessaa nama baasa malee. Cubbuu irraa bilisa nama baasa malee. Namni akkasii eebbifamaadha. Makarios, beatitude, blessed. Lakkoofsa 7 irraa erga kana jedhee booda lakkoofsa 9 irraa akka jedha. Nuyi amantiin Abrahaamiif qajeelummaatti lakkaa'ame jennoo. Gammachuun kun warruma dhagna qabatan duwwaadhaaf moo yookiis warra dhagna hin qabatiniifis hin taa'are? Amma gaa deebisee dhuma irratti maal godha kutaa kana argitaniittu mini amala barreeffama isaatii deebiseetu eebbi kun warra jiwsii duwwaadhaaf miti eenyuufis malee warra jiwsii hin ta'iniifis malee kan jedhu immoo amantiidhaan qajeelummaan Abrahaamiif lakkaa'ame inni jedhu kun warra Yihuudii duwwaadhaaf yookaan warra seera dhagna qabaatan duwwaadhaaf miti. Egaa attamitti lakkaa'ameef erga inni dhagna qabate moo yookiis sun dhagna hin qabatin? Abrahaamumaaf yoo kan inni lakkaa'ame erga inni dhagna qabatee seera raawwate utuu hin taane utuu inni dhagna hin qabatin ture. Erga inni dhagna qabate miti utuu inni dhagna hin qabatin akka lakkaa'ameef malee. Lakkoofsa 10 irraa. Abrahaam utuu dhagna hin qabatin qajeelummaa amantiidhaan argatee isa argate kana cimsuudhaafis dhagna qaba akka milikkitaatti saayinii yookaan akka milikkitaatti fudhate. Karaa kanaan warra utuu dhagna hin qabatin amanan hundumaaf qajeelummaan akka lakkaa'amuuf abbaa isaanii ta'eef. Inni warra dhagna qabataniifis abbaa ta'eera. Isaan keessaayyuu warri dhagna qabatan duwwaa utuu hin ta'in warra karaa amantii isa abbaan keenya Abrahaam utuu dhagna hin qabatin irra adeeme irra faana isaa duukaa bu'aniifis abbaa ta'e jedheetu Abrahaam abbaa warra Yihuudii duwwaatu hin taane abbaa warra Yihuudii hin ta'iniitis jedha. As keessatti waa'ee dhagna qabaa waa tokko dudubbadhee xumuruun barbaada. Amma aadaa Yihuudootaa keessatti wanti baay'ee guddaan dhagna qabaadha. Fakkeenyaaf amma dibeetii Galaatiyaa keessa jiru argitaniittu dhagna qabachuun dirqama hojii fayyinaaf kan jedhu argitu. Hojii ergamootaa boqonnaa 15 irratti kaawunsilii Yerusaalemitti geggeeffame ilaaluu dandeessu. Namni tokko fayyuudhaaf dhagna qabachuu qaba kan jedhu argitu. Maanni waa'een dhagna qabaa kun fakkeenyaaf denominationiin tokko warra akka Luutiraanii fa'aa charchiiwwan Luutiraanii hordofan baay'een isaanii immoo dhagna qabaan kakuu haaraa keessatti cuuphaadhaan bakka bu'eera jedhaniitu daa'ima yeroo isaan cuuphan fa'aa sin argitu. Macaafni qulqulluun isa kana maal jedhaa isa jedhu waa tokko tuttuquun ayyaala. Dhagna qabaan kuni kakuu moofaa keessaa yeroo jalqabaaf seera uumamaa boqonnaa 17 irratti jalqabee boqonnaa 17 dura nama dhagna qabate hin argitanii. Dhagna qabaan macaafa qulqulluu keessaa waan gurguddaa lama agarsiisa. Kakuu moofaa gaafa dubbistan dhagna qabaan waan gurguddaa lama agarsiisa. Inni tokkoffaan akkuma maroomee irraa arginu milikkita kakuuf abdii Waaqayyooti. Amma waa'ee Abrahaamiin gaafa tanattanii barreessu Phaawulos maal jedhee barreessa? Abrahaam kan qajeelummaan isaaf lakkaa'ame dhagna qabaa dura moo dhagna qabaa booda dhee gaafateetu utuu dhagna hin qabatin duratu qajeelummaan lakkaa'ameefedha. Kana jechuun dhagna qabaan kun milikkita kakuu sanni Waaqayyo wajjin galee ta'uufitu kakuu sana booddee waadaa sana booddee akka saayiniitti yookaan akka milikkitaatti kennameef malee dhagna qabaan isa waannaa miti. Inni waannaan kakuudha. Inni waannaan kakuudha. Kakuu Waaqayyo namaa wajjin qabuudha malee dhagna qabaan milikkitadha. Fakkeenyaaf gaafa magaalaa shaggariin galtanii saayinii argitu yookaan milikkita argitu. Saayinii karaa irratti guddatee barreeffame boordii guddaa argitu. Welcome to Shaggar kan jedhu baga gara shaggariin nagaadhaan dhuftan kan jedhu barreeffama guddaa argitu. Kana jechuun garuu taappellaan sun ofiisaatii shaggar jechuudha. No, taappellaan sun sibiiladha.
shaggariin agarsiisuudhaaf barraa'e malee. Saayiniin yeroo hundumaa wanticha miti. Wanticha agarsiisuudhaaf malee. Dhagna qabaan kan ittiin fayyan miti. Dhagna qabaa jechuun seera jechuudha afaan kan biraadhaan. Seerri kakuu moofaa yookaan dhagna qabaan ijoolleen Israa'el dhiira kan ta'e hundumtuu dhagna qabachuu qaba. Waaqayyo jedhee gaafa seera kana kennu dhagna qabachuutu fayyina laataaf sabistaansii fayyinaa min dhagna qabaan ofii isaati. Maal malee milikkitadha saayiniidha malee. Akkuma welcome to shaggar kan jedhu barreeffamni guddatee caafii magaalaa irratti barreeffamu shaggartu sibiilicha jechuu miti. Shaggarti iddicha jechuu miti. Shaggaritti galaa jirtaa jechuudhaaf durfameetu milikkiti barreeffama. Saayin boordii jechuun kanadha. Akkasuma dhagna qabaan saayin boordii fayyinaati. Saayin boordii fayyinaati. Milikkitadha. Milikkiti kun immoo kan maalii tennaan ani saba koo wajjin kakuu bara baraa walii galuu koo kan mul'isu warri kun warran jireenya bara baraa kenneef ta'uu isaanii kan mul'isu namni gara hawaasa kanaatti dabalame kakuu waaqayyoo keessaa qabaachuusaa taappellaa mul'isu saayinboordiidha kan jedhutu agarra. Kana uumama boqonnaa 17 irraa wanta waaqayyoo Abrahaamii wajjin dubbate ilaaluu dandeessu. Mata duree masaa gaafa laaltan milikkiti kakuu dhagna qabaadhaan kennamuusaa kan jedhu argitu. Dhagna qabaan milikkita saayiniidha malee kakuu miti. Kan waaqayyo wajjin walitti nama hidhu garuu milikkituu hin taane kakuudha. Kakuun kun immoo kakuu dhiigaati. Kakuun kun kakuu dhiigaati. Seera uumamaa boqonnaa 17 irraa tarii iddoo tokko tokko isinitti agarsiiseen seera uumamaa 15 isinitti agarsiiseen gara xumuraatti geessa kan guyyaa irraa boqonnaa 17 irraati maal jedhaa lakkoofsa 10 irraa akka jedha ammas kakuun koo inni naaf si gidduutti namoota kee gidduutti si booddeedhaanis sanyii kee gidduutti eeguun isiniif ta'u isin keessaa dhiirri hundinuu dhagnaa haa qabamu isa jedhuudha. Kakuu koo eegii jedheetu kakuun ati eedduma waan biraa gooteetu hin taane maal gochuudhaanidha? Dhagna qabachuudhaan dhiira hundumaa dhagna qabuudhaan isin gogaa foon keessan haguuge dhagna qabadhaa. Kunis kakuu isa anaaf isin gidduutti dhaabbateef milikkita in ta'a. Lakkoofsa 11 irraa dhagna qabaan milikkita malee kakuu miti jechuudha. Gogaa foon keessan haguuge dhagna qabadhaa. Kunis kakuu isa anaaf isin gidduutti dhaabbateef maal ta'a? Milikkita ta'a. Saayinii ta'a. Dhaloota hundumaa keessatti dhiira ta'e mana kee keessatti kan dhalatu sanyii kee keessaa utuu hin ta'in kan isa ormarraa horiidhaan bitames dhalatee guyyaa 8tti dhagna haa qabamu. Inni mana kee keessaa dhalates inni horii keetiin bitames dhagna haa qabamu. Kakuun koo inni milikkitni isaa foon keessan irratti mul'atu kakuu bara baraa in ta'a jedheetu kakicha dhama bara baraan ka waaqayyo ijoolletti nama hidhu kakuu sanadha malee milikkiticha miti. Kanaaf macaafa qulqulluu keenya keessaa gaafa ilaallu qajeelummaa kan namaaf kennu milikkiticha utuu hin taane kakichadha. Kakuun sun immoo dhiigaan kan dhaabbatu akka inni ta'e agarra. Egaa kakuun kun Abrahaamiif akkamitti galame kan jedhu immoo gaafa laaltanii boqonnaa 15 irraa waan baay'ee namatti toluu fi theological meaningii kan qabu argitu. Seera uumamaa boqonnaa 15 irraa waaqayyo kakuudhaan Abrahaamiin abdachiisaa kan jedhu argitu. Kakuudhaan waaqayyo Abrahaamiin abdachiisee engedee dubbifanneera kutaa sana. Kun erga ta'e booddee erga inni mootummoota 5 wajjin wal lolee dhufee booddee waaqayyo abjuudhaan mul'ataan gara Abrahaam dhufee hin sodaatin ani gaachana keetii gatiin kee inni baay'ee guddaan anuma hin ta'a jedheetu Abrahaam immoo yaa gooftaa maal gochuuf jettanoo nama biyya Damaasqoo Eleezer jedhamu na dhaaluuf jedha jennaan lakki inni sin dhaalu ilma ofii keetii godhatte si dhaala eddan ittiin jedhee booddee Abrahaam waaqayyotti amanee kun immoo qajeelummaatti lakkaa'ameef jedheetu waaqayyo ergasiira lakkoofsa 7 irraa Abrahaamiin ani waaqayyo biyya kana dhaala akka godhattuuf siif kennuuf isa biyya Uur Kaaldota keessaa si baaseedha jedheetu Abrahaam garuu yaa waaqayyo gooftaa ani biyyicha dhaala koo godhachuuf akkan jiru maalii nan beeka jedhee jedha. Waaqayyo immoo kanarratti goromsa waggaa 3 reettii dhaltuu waggaa 3 korbeessa hoolaa waggaa 3 gugee horaa gugee kan biraa sookkees tokkos naaf fidii jedheen. Abrahaamis isaan kana hundumaa gara waaqayyootti fidee iddoo lamatti kukkutee walakkaa qixa walakkaa isa kaanii wal ilaalchisee kaa'e. Kana jechuun gaafa hoolaa tokko qaltanii miilla 2 qabdi hoolaan miilla tokko addana miilla isa boodaa addana
qaama ishee kan jiru hundumaa walakkaatti baasee walakkaa gamanaan kaa'ama. Kuni milikkita kakuu warra Iistarni warra duriiti. Kana jechuun maal jechuudha? Yoon kakuu kana cabse waan arrasii hojii walii gala fakkeenyaaf baay'ee waaqayyo nama duwwaa gidduutti min ka'uun kun abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti geggeeffamuu danda'a. Mootummootaaf mootummoota gidduutti geggeeffamuu danda'a. Namoota wajjin hojii hojjetan gidduutti geggeeffamuu danda'a. Akkuma bara ammaa kana namni taa'ee waliin namaa sarjaa dhaqee wal tafaraarrame abbaan kana godhe birrii manaa qaxxaamu jedhee wajjin wal tafaraarrame hojii hojjetu bara durii kan ittiin wal tafaraarraman waadaa waliif galanii oolaa wayii yookaan jibicha wayii qaltaniitu iddoo lamatti qooddu. Walakkaa gamanaan keessu walakkaa dhagna isaatii gamanaan keessaniitu gidduu dabartu. Gaafa kakuu kana walii galtanii jechuudha. Gaafa gidduu dabartan maal jechuu keessani? Yoon kakuu kana cabse waaqayyo akka kanaa naa godhu gargar naa kutu jechuudha. Jedhanii kakachuudha. Kana eessaa argitu? Macaafa qulqulluurraalee argitu kana fakkeenyaaf Ermiyaas boqonnaa 34 irraa yaada kana in argattu lakkoofsa 18 amma 20 irraa macaafa raajii Ermiyaasiin boqonnaa 34 irraa illee in argattu waan nama isiniin jedhu kana waaqayyotu jecha kana fayyadameetu ijoollee Israa'elitti dubbata boqonnaa 34 18 amma 20 irraa akka jedha. Namoota dibicha gorra'anii iddoo lamatti kutanii isa gidduu darbuudhaan fuula koo duratti kakatanii deebi'anii immoo kakuu sana cabsan anakkuma dibicha sanaa isaan gorra'anii sana isaan nan godha. Namoota maal godhan? Dibicha iddoo lamatti gorra'anii warra gidduu darbanii kakatan lammata kanan godhanii kakatanii warra kakuu isaanii immoo eegne ani maalan godha waaqayyo akkuma dibicha isaan gorra'anii sanan isaan godha. Kun milikkita kakuu baay'ee beekamaadha. Amma 20 isin dubbifachuu dandeessu. Egaa waaqayyo boqonnaa 15 irratti gaafa Daawiti Abrahaam wajjin kakuu kana galu kana raawwate. Bineensa 3 iddoo lamatti kukkutii gidduu darbii utuun ittiin jedhu argitu. Yeroo sana maaltu ta'e Abrahaam isaan kana hundumaa gara waaqayyootti fidee iddoo lamatti kukkutee walakkaa qixa walakkaa sakaaniin wal ilaalchisee kaa'ee gugeewwan garuu iddoo lamatti hin kukkunne dheetu yeroo allaattiin raqicha irratti bubbu'an immoo Abrahaam irraa inoofeedha. Utuu aduun lixaa jirtu irribni ulfaataan Abrahaamin qabee naasuu guddaan lafatti dukkaneessus isatti dhufe. Waaqayyo yommus Abrahaamiin sanyiin kee biyya kan isaaniin ta'in keessatti galaa ta'uuf achittis garbummaatti jiraachuudhaaf waggaa 400 cunqurfamuuf akka jiran dhugaa isaa beeki. Garuu ani saba isaan hojjetaniif sanatti adaba nan fida. Booddees qabeenya guddaa fudhatanii achi hin ba'u jedheetu aduun lixxee erga dukkanaa immoo kunoo qodaan ibiddicha aaru guci boba'anis foon gargar hirame sana gidduu in darbee jedha. Waa tokko nuti agarsiisu jedhe. Waan an jedhu kun tarii akkan isinii nama baay'ee yeroo kan dhiisuu danda'u nan shakka. Isinii galeera waan jechaa yeroo ammaa bara durii jedhe waa'ee kakuu isin jiru barbaada. Bara durii namni gaafa waliin kakatu maal godhaa? Oolaa iddoo lamatti kutu yookaan dibicha iddoo lamatti kuteetu walakkaa dhagna isaa gamanaan kaa'aniitu namoonni waa walii kakatan qaban sun lamaan maal godhu qalma sana gidduu darbu. Kun immoo maal jechuudha? Kakuu kana yoo diinni akka kana nu haa hojjetu waaqayyo jechuudha kakkaa akkasii jedhee. Boqonnaa 15 irratti garuu gaafa argitanii waaqayyo gugee fidi, re'ee fidi, maal fidi jedheetu iddoo lamatti baase nan baase Abrahaam. Kana booddee Abrahaam maal ta'e jedha? Irriba ulfaataatu sarara buufatee jedha. Silaa maal gochuu qaba ture? Waaqayyo Abrahaam maal gochuu qabu? Aarsaa sana gidduu maal gochuu qabu? Darbuu qabu turan. Waaqayyos Abrahaamis qalma sana gidduu darbuu qabu turan. Kanaan cima ture kakuun sun. Gaafa Abrahaam wajjin kakuu gale garuu waaqayyo maal godhe? Abrahaamiin kun irriba ulfaataa buusee kanaaf maaliin godhee ture Abrahaam? Kakuu sana gidduun dabarre yookaan immoo qalma sana gidduu darbee kakannee ture Abrahaam. Waaqayyo garuu gaafa galgalaa'e maal godhe? Ibiddaan mul'ateetu qalma sana gidduu dhufee darbee jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Kakuun bara baraa waaqayyo namaaf isa gidduutti galu agriimentii miti. Walii galtee yoo ati kana gootan immoo kanan godhaa miti. Walii galtee ani isin dhiisu ati isin dhiisnii miti. Maaliif kana godhu waaqayyo? Dadhabbii namaa beeka waan ta'eef kanan godhu waaqayyo. Amanamummaa ofii isaatii irratti hundeessa waaqayyo. Kakuu saba isaa wajjin qabu. Kakuu saba isaa wajjin qabu. Abrahaam utuu kana gidduu darbee illee qorumsa guddaa jira fuula isaa dura. Yeroo inni itti dhaqee
kakuu waaqayyo karaa Saaraa gochuudhaaf jedhe irraanfatee Aggaarii wajjin dhaqee Ismaa'eeliin godhatu fuula sarara boqonnaa 16 itti fufaa. Rakkinoonni garaagaraa gungubbiin garaagaraa dura isaa jiru beeka waaqayyo kana. Kanaaf maaliin goone? Akka inni kakuu sana gidduu darbee waaqayyo naa bubbutu yoo kana eeguu baate akka inni jedhu hin barbaanne waaqayyo. Kana hin barbaanne waaqayyo. Maal barbaade malee? Ofii isaa duwwaatii gidduu darbuu barbaade waaqayyo. Kanaaf gaafa dubbitu maal godhe? Ibiddaan mul'atee gidduu darbee jedha. Fayyinni keenya hariiroo nu waaqayyo wajjin qabnu nurratti kan hundaa'e. Kanaaf waaqayyo ofii isaa irratti kan hundeesseef Ximotewosiin gaafa iddootti bara keenya qabna waan ta'eef inni ilaalla. Waaqayyo ofii isaa ganuu waan hin dandeenyeef yoo nuun amanamoo ta'uudhaa baanne illee akka amanamaa ta'etti hafa waaqayyo jedhamudha fuuldura. Akka nuun amanamoo hin taane garuu beeka waaqayyo. Akka nuun kakuu isaa eegne garuu beeka waaqayyo. Kanaaf maaliin goone Abrahaamiin kakuu sana gidduu darbee waaqayyo naa bubbutu akka inni jedhu hin barbaanne waaqayyo. Ijoollee Israa'eliin kan ajjeese kana dhabaa jiru. Gaafa abboonni kun Siinaa irratti kennameef ijoolleen Israa'el kana hin goona hunduma isaa raawwanna waan ati jette tokko isaan inni kakatan fuula waaqayyooti. Gaafuma sana nama 3,000 du'e. Gaafuma kakatan sana nama 3,000 du'e. Jireenya dhuunfaa keessanii jettu waan baay'ee lafa dandeessisu. Waaqayyoof kakattanii du'a namaati arraa jalqabee kana hin godha arraa jalqabee kana hin godhu waan jette dadhabdan baay'ee qabu. Waaqayyo maaliif bakka sanatti hin buufne beektu? Fayyina keenya hariiroon isaa wajjin qabnu agirmentii gamlachuun goone waaqayyo ofii isaa irratti hundeesse. Kakuu sana gidduu qalma sana gidduu ofii isaatii darbuu barbaade waaqayyo. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kun faana namatti tola ture waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Irriba ulfaataa Abrahaamitti buusee jedha lakkoofsa 12 irraa. Achi booddee lakkoofsa 17 irraa ammoo aduun erga dukkanaa'e booddee qodaan ibiddaa aaru guci boba'aanis foon gargarirame sana gidduu darbee jedha. Waaqayyotu ulfina isaan gidduu darbe malee atis gidduu darbiin jenne waaqayyo. Atis gidduu darbiin jenne waaqayyo. Kakuun sun dhiiga irratti kan hundaa'edha. 7 irratti ufnaroon keenya dhumeera waan ta'eef. Kakuun waaqayyo Abrahaamii wajjin galee waa lama laalla. Tokko dhiiga irratti kan hundaa'edha. Horii qalamee iddoo lamatti baafame. Inni lammataa immoo amanamummaa waaqayyo duwwaa irratti kan hundaa'edha malee Abrahaam ofii isaatii gidduun dabarree boqonnaa 15 akkasiin qayyabattan baay'een isin jajjabeessa. Achi booddee waan tokko immoo itti fufnee torban dhuftu waliin ilaalla. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u hin galateeffannaa gaarii namas iddoo qabatu. Mee ameen jedha. Akkan isiniin jedhe Waaqayyoo kakuu isinii gale sana amanamummaa ofii isaatii irratti hundeesseen isinii jedhe. Hallelujah. Akka nuun amanamoon taane beeka waaqayyo. Amanamummaa ofii isaatii irratti hundeesse waaqayyo fayyina keenya. Abrahaamiin gidduu darbe jenne ofii isaatii gidduu darbe irriba ulfaataatti buuse Abrahaamitti. Achi booddee kakuu sana leegaalii godhe in cimse waaqayyo.